متى دورين عاسو قلقل قنا محمد صلى الله عليه وسلم كتابنا أمنتي الدنيا غرغرا خيستي خنجوتا نمون يدون هبنو دغونغورا إسلام مان أمنتي هاريا خنجارا خل أفرفادر هندي فميجو قبو which came into existence 1400 years ago. akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hundeessa amantii kanaati ju dhugaan jirtu garuu islaamummaan jalqabumarraa kaasee dachii tanarra ture gaafa ilmi namaa dachii tanarra jiraachuu jalqabarraa kaasee islaamummaanis dachii tanarra ture nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hundeessa amantii kanaati miti isaan ergamaa xumuraa fi goolabbii rabbii olaaneeti isaan ilma namaa cufaaf ergaman Of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, which was sent for the whole of humankind. The glorious Quran says in Surah Fatir, suuraa faaxir suuraa 35 aadii 24tti وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ummanni tokkolleen kana keekkachiisaan isaan keessatti hin argamin hin jiru suuraa ra'ad suuraa 13ffaa aayat 7 irratti walikulli qawmin haad ummata hundaaf qajeelchaan jira jedhe We sent a guide. quraana keessatti maqaan nabiyyoota 25 ibsamee jira fakkeenyaaf aadam nuux ibraahim muusaa iisaa muhammad hunda isaanii irratti nageenyaa jiraatu nabiyyoonni 25 ta'an maqaan isaanii quraana keessatti ibsamee jira rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti suuraan isaa suuraa 4ffaa aaya 164 irratti akkasumas suuraa gaafir suuraa 40ffaa aaya 78 irratti akkana jedha ergamtoonni seenaa isaanii siif himnee fi kan seenaa isaanii siif hin himiniis erginee jirra kana jechuun maqaan nabiyyoota hundaa quraana keessatti hin ibsamne kan quraana keessatti hin ibsaminis ni jiru jechuudha nabiin keenya jaalatamaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahihaa kan mishkaat al-masaahib mujallada 3ffaa lakkoofsa hadiisaa 5737 irratti rabbi dachii tanarratti nabiyyoota 100 fi 124 ta'an ergee jiraa jedhan haa ta'u malee maqaan isaanii kan quraana keessatti ibsaman 25 qofa nabiyyoonni nabiyyii xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dura ergaman hundi ummata isaanii qofaaf ergamaa turan dhaamsi isaan qabatanii dhufanis hanga yeroo murtaa'aa qofaaf hordofamaa ture ergamtoonni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dura dhufan hundi ummata naannoo wayii qofa jiraatu jecha ergamaa turan fakkeenyaaf Iisaan yookaan Yesuus Kiristoos alayhi salaam gara Yahudoota yookaan gara Bani Israa'el qofa ergame rabbi quraana keessatti suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aaya 49 irratti akkana jedha gara ilmaan Israa'elitti ergama isa godha dhaamsi wal fakkaataan suuraa Saf suuraa 61ffaa aaya 6 irratti Yesuus Kiristoos alayhi salaam ummata Israa'elitti an ergamaa godhamee isinitti ergamee jeetti dubbate Bani Israel, I've been sent as a messenger to you. And this same message is even repeated in the Bible. It's mentioned in the Bible. macaafa keessattis dhaamsi wal fakkaataan ibsamee jira wangeela Maatewos boqonnaa 10 5 and 6. lakkoofsa 6 irratti Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin akkana jedhe karaa warra azaabaarran deeminaa azaaba jechuun eenyu faadha warra Yahudaan taane jechuudha warra Hinduu warra Muslimaa jechuudha karaa warra azaabaarran deeminaa ganda warra Samaariyaa illee seeninaa karaa mana gara hoolota Israa'el warra karaa irraa maqanii dhaqaa jedhe dhaamsa wal fakkaataa wangeela Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ibsameen Yesuus Kiristoos arraba isaatiin angara hoolota mana Israa'el maleen ergamnee jee dubbate kana jechuun akka quraanaa fi macaafaatti Yesuus Kiristoos alayhi salaam gara ummata Israa'el qofa ergame jechuudha haa ta'u malee Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa fi goolabbiiti For the children of Israel. But Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. I started my talk. wayitaa haasa'u kiyya jalqabu aaya quraanaa isinii dubbisee ture sunis suuraa ahzaab suuraa 33ffaa aaya 40 irratti ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad isinirraa abbaa dhiira tokkootis hin taane garuu inni ergamaa rabbiitii fi xumura nabiyyootaa ta'ee jira rabbiinis waan hunda beekaadha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii kan xumuraa fi goolabbii waan ta'eef musliimoota qofatti hin ergamne araboota qofaafis hin ergamne suuraa anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 107 irratti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin alama hundaaf rahmata taasifnee malee waan biraatiif sin ergine jee dubbate All the worlds as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. rabbi dhaamsa kana suuraa 7 suuraa 34ffaa
آدي دم سديت الرت أكنا يجون بسي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا nuti nama hundaaf walumaa galatti gammachiisaa fi akeekkachiisaa goone malee sin ergin garuu irra hedduun namootaan beekan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi xumuraa fi goolabbii waan ta'aniif isaan boodaan ammoo nabiyyiin biraa yookaan ergamaan biraa waan hin ergamneef ummata arabaa fi muslimaa qofatti hin ergamne isaan ilma namaa cufatti ergaman nuti musliimoonni quraanni kabajamaan kalaama rabbii ta'uu isaa waan amannuuf akkasumas wahyii xumuraa fi goolabbii ta'uu isaa waan amannuuf waan quraanni nutti himu cufanii fudhanna akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa fi goolabbii ta'uu isaanii amanna dabalataanis ergamaa ilma namaa cufatti ergaman ta'uu isaanii amanna haa ta'u malee namoonni musliman ta'in quraanni kalaama rabbiitii dubbii juun fudhatan kanaafuu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii kan xumuraati akkasumas isaan ilma namaa cufaaf ergaman kan juun fudhatan sababa kanaaf namoota musliman ta'in amansiisuudhaaf gargaarsaa fi qajeelummaa ayaa quraanaa akkatti fayyadamu akka namoonni ayaan tun da'awaa namoota musliman ta'in itti godhuuf furtuu ijoodha rabbi suuraa al-imraan suuraa 3ffaa ayaa 64 irratti تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم gara dubbii nuuf isin jidduu jirtu kottaa wayita namoota haala amala garagaraa qaba waliin haasofnu akkuma quraan nu himetti gara dubbii nuuf isin jidduu jirtu kottaa kan juu fayyadamna kanaafuu waa'ee nabi muhammad irratti sallallahu alaihi wasallam kitaabban amantii garagaraa maal akka dubbatan halaallu namoonni musliman ta'in kitaabban hordofan sanniin itti ni amanu taanan kitaabban isaanii keessatti wanti kun yoo ibsamee jiraate akkasumas kitaabni itti amanan sun rabbi irraa dhufe jedhanii yoo yaadanii dhaamsa kitaabban kanneen itti amanuu qabu if it's mentioned in the scriptures if they consider it to be the word of God then they have to even believe in the message of the scriptures let us first discuss jalqaba irratti waa'ee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kitaabban amantii hinduu keessatti ibsame halaallu kitaabban amantii hinduu bakka gurguddaa lamatti qodamu shuruutii fi simiriitii jaaman shuruutii kanneen jaaman kanneen rabbi irraa buufaman kanneen hubatamuu danda'anii fi kanneen namni dhaga'uu danda'e akka hayyoota amantii hinduutti shuruutiin jecha rabbiiti jaamee amanama inni kunis bakka lamatti qodama veedaa fi upanishad jaaman jecha afaan sanskriit kan veedaa juu jecha viid irraa argame beekumsa kabajamaa jechuudha veedaan akaakuulee 4 qaba isaanis rigveed yajurveed saamveedii fi atharvaveed kitaaban veedaa kunniin yoom akka barreeffaman wanti ifatti beekamu hin jiru garuu akka namicha ariyaa samaa dundeessee kan suwaamii saran sarasvaatii jedhamutti veedaan waggaa biliyoona 1 fi miliyoona 300 dura buufame haa ta'u malee hayyoonni hinduu hedduun isaanii veedaan umrii waggaa 4,000 qabaa jedhan kitaabni kun jalqaba biyya kamitti argamee kan jiru hin beekamu kitaabni kun jalqaba nama kamitti kenname kan jedhamus hin beekamu shakkiileen gurguddoon akkanaa kunniin kitaaba kanarratti ka'anis arras kitaabni kun jecha rabbiiti jaamee amanama akkasumas kitaabban amantii hinduu keessaallee kitaaba haalaan amanamaa fi kabajamaadha kitaabni lammataa ammoo upanishad jaama maqaan kun jecha sanskriit kan uppaa yookaan ammoo dhihoo ni yookaan gad akkasumas shad yookaan taa'uu jedhurraa argame walumaa galatti dhiyaatanii gad taa'uu jechuudha wayita barattoonni hayyootatti dhiyaatanii taa'uun barumsa irraa baratan upanishad jaama kunis beekumsa wallaalummaa balleessu jechuudha upanishadonni 200 oltu jira jedhama garuu akka aadaa indiyaatti 108tu jira kanneen keessaa namoonni garaagaraa bu'uuraalee upanishad jechuun lakkoofsa garaagaraa keessaa filatu gariin 10 gariin 12 filatu fakkeenyaaf shirhata kirishiin 18 keessaa filate bu'uuraalee upanishad jechuun kitaaba barreessee jira Shirhata Krishan has picked up 18 and written a book, The Principal Upanishads. The next type of scriptures are the Smritis. Kitaabban hinduu keessaa kan itti aanu ammoo simiriitii jaama. Simiriitii jechuun isa yaadatamu yookaan hafazamu jechuudha. Akka warri hinduu jaanitti simiriitiin kitaaba namootaan barreeffame. Warra riishii jaamaniin barreeffame. Sadarkaadhaan shiruutiitti aanuudhaan lammaffaadha. Shiruutiin kitaaba olaanaadha. Kitaabni simiriitii kun Dharmashaastiraa jedhamuunis ni waamama. Sababni isaa kitaabban kunniin ilmi namaa akka dhuunfaatti, akka gosaatti, akkasumas akka hawaasaatti jireenya isaa akkamitti akka gaggeeffachuu qabu barsiisan. Kitaabban simiriitii jedhaman keessaa inni ijoon Puraanaadha. Puraanaa jechuun kan durii jechuudha. Kitaabni kun waa'ee gooftaa akkaataa hawaan kun itti uumamee fi waa'ee ogbarruu irraa haasawa. Maarishii Vees namni jedhamu Puraanaa mujallada 18tti qoode.
Maharishi Vyas has compiled the Puranas into Puraanawwan keessaa inni haalaan barbaachisaa jaamu the most important Purana. Byaa fi Jiyaa Puraanaa jaama. Purana. Byaa fi Jiyaa jechuun if dura jechuudha. Kanaafuu Puraanaan kun waan if dura haasa'u jechuudha. Kitaaba Byaa fi Jiyaa Puraanaa parva 3, kan 3, adhayi 3, shilookaa 5 hanga 8 irratti akkana jechuun ibsamee jira. Maleechaan hiriyoota isaa waliin gammoojjii irraa ka'ee dhufa. From the desert. Maqaan isaa Muhammad jedhama sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. And Raja Bhoj will give this Mahadev Arab Raajaa Booj ammoo nama Arabaa kana Paanjagarf keessatti qaama isaa dhiqa. welcome him Kabajaan isa simata. and address Ulfina guddaanis akkana jeetti dubbata. and say, "Oh, Yaa kabajamaa ilma namaa uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaarree jira. against the evil people." Dubbiin Byaa fi Jiyaa Puraanaa parvi 3, kandi 3, adhayi 3, shilookaa 5 hanga 8 irra jiru kun Maleeshaa ni dhufa ja'a. Akka afaan Saaniskiriititti Maleeshaa jechuun nama biyya ambaa jechuudha. Hiriyoota isaa waliin dhufa ji. About the Sahabas. Kunis waa'ee sahaabotaati. Bakka Marustaal jedhamturraa dhufa ji. Marusthal. Akka afaan Saaniskiriititti Marustaal jechuun dirree cirrachaa yookaan gammoojjii jechuudha. Maqaan isaa Muhammad jedhama je. Raja Bhoj Sallallahu alaihi wasallam. will address Raajaa Booj nama Arabaa kana kabajaan isa simata. Yaa kabajamaa ilma namaa jee isa waama. kind. We know Akkuma beekamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabajamaa namaati. is the pride of humankind. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti suuraa Al-Qalam suuraa 68ffaa afur irratti akkana jedha. Dhugumatti ati amala yookaan naamusa guddaarra jirta. Rabbi suuraa Al-Ahzab suuraa 33ffaa ayat 21 irratti akkana jedha. Dhugumatti ergamaa Rabbii keessatti nama Rabbii fi guyyaa akhiraa sodaatee Rabbiin baay'inaan yaadatuuf hidhannaa gaariitu jira. Dubbiin Saaniskiriititti fuudhaan inni uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaaraa jira. That was done. Akkuma nuti hundi keenya beeknu wanti kunis Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam raawwatamee jira. Muhammad, peace be upon him. Mul'anni yookaan timbiitiin amma isinii hime kun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa dubbataa hin jiru.